child, the wife takes the child. Hi-ho, the dairy-o, the wife takes the child takes the nurse, the child takes the nurse. Hi-ho, the dairy-o, the child takes the nurse. The nurse takes the cow, the nurse takes the cow. Hi-ho, the dairy-o, the nurse takes the cow takes the dog, the cow takes the dog. Hi-ho, the dairy-o, the cow takes the dog. The dog takes the cat, the dog takes the cat. Hi-ho, the dairy-o, the dog takes the cat takes the mouse, the cat takes the mouse. Hi-ho, the dairy-o, the cat takes the mouse. The cheese, the mouse takes the cheese. Hi-ho, the dairy-o, the mouse takes the cheese. The cheese stands alone, the cheese stands alone. Hi-ho, the dairy-o, the cheese stands alone. Hi-ho, the dairy-o, the cheese stands alone. Qophiin qaba. Toleloke, 2ffaadha. Reeka dubbiftuu reeka qaba. Dubbiftuu shan maqaa isaanii lammeessitan. A, E, O, U. Isaan kana. Sirrii baay'ee galatoomii lammee. Gobadeecha beektaa? Eeyyee nan beeka. Cha, pha, nya, pa, fi, sha. Baay'ee galatooma. Maqaa qaamota keenyaas barannee tuuliin yaadatu. Eeyyeen sirrii jette. Bifa faaruutiin laga. Yaa, mee faaruu qaama faarfannu. Tole asaan koota hundi keessan. Mata kole jilbakuba jilbakuba. Mata kole jilbakuba jilbakuba. Ija gurra mati kapata. Mata kole jilbakuba jilbakuba. Mata kole gara gudeda hudundema. Mata kole gara gudeda hudundema. Ija gurra punya kabata. Mata kole gara gudeda hudundema. Halo? Akan bultet surati. Akan bulterati. Yang haramali. Terba. Kuyang terbani natimun dan desa.
Massa, Dimasta, Fisanta, Sanata, Tina, Fisamata, Kuta, Teletomi, Atiskalatomi. Akkam amartee? Akkam roobsen. Anis fakkiyaa kooti. Gaaffiin halluu sin gaafata. Sirratti himuu dandeessaa? Cuquliisa. Halluun kun maali? Magariisa. Halluun kun maali? Diimaa. Halluun kun maali? Keelloo. Halluun kun maali? Gurraacha. Halluun kun maali? Diimaa. Adii. Halluun kun maali? Bildiima. Galatoomii amartee. First diba? Ja, herregas vara nera. Akkam gift landet fina tolli. Akkam ega. Me malla tawan kana maka isani. Mo dandesu. Ida'u. Hisu. Bayesu. Hiru. Walkita. Akkam senge. Akkam naol. Ati kan engu. Tasfaye. Tasfaye engu. Lata. Lata engu. Hordofa. Hordofa engu. Hirbate. Hirbate engu. Bomsa. Bomsa engu. Doyo. Doyo engu. Waktola. Waktola engu. Apel. Apel engu. Bilbo. Bilbo engu. Tibo. Tibo engu. Darabe. Darabe engu. Sana. Sama engu. Kora. Kora engu. Ika. Ika engu. Aku hanya ngerti. Kan sime. Sime engu. Yadete. Yadete engu. Dagafa. Dagafa engu. Yadete. Yadete engu. Maskele. Maskele engu. Mangado. Mangada engu. Warado. Warada engu. Bibo. Bibo engu. Jamet. Jamet engu. Badaya. Badaya engu. Kurat. Kurat engu. Wayut.
Engo. Abitu. Yaa, maqaa ji'oota waggas baraneera. Ji'a maal keessaa lafte? Sham. Ji'a maal keessaa lafte? Bitootessa. Ji'a maal keessaa lafte? Ji'a maal keessaa lafte? Eblaa. Ji'a maal keessaa lafte? Caamsoo. Ji'a maal keessaa lafte? Caamsaa. Ji'a maal keessaa lafte? 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 Baa. Ijoolleen keenya barnoota idilee duwwaa otoo hin taane barnoota aadaas tapha aadaas barachaa turan. Isa keessaa hiphoo fi hiphoon teeneen isa tokkodha. Kanaaf amma ijoolleen hin jalqabu. Hibonteene. Abamana. Haramana. Jibicha. Akbar. Mana Robsan. Hippoonteene. Abba manaa. Haadha manaa. Raadaa. Jibicha. Raadaa. Mana eenyu? Mana Lootifa. Hippootene. Abba manaa. Haadha manaa. Jibich. Goromsa. Mana eenyuti? Amartii. Mana Robsan. Laat. Sanyii. Mana Yaanetfa. Laat. Mana Senyifa.
Hibbentene. Abamana. Halamana. Rada. 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 Mama Kitty. Hipontene. Abamana. Halamana. Rada. Marulle. Dura ta'aa duwwaa miti hojii kana hojjetu inni kaanis hojjechuun qaba. Ankeeti beektame isaanis ijoolleen sana. Ijoollee akkam ooltan? Bereda. Nagaa ooltanii? Gogorriin maal baatti? Gogorriin maal baatti? Shaf? Mormash. Mormash. Mormashi. 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 Gogorriin maal baatti deemte? Ittiin mormashee. 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 Gogorriin maal baatti? Ittiin mormashee. 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 Yaa hedduu galatooma keessummooti keenya amma yeroo uummanni keenya xumuraarra jirra amma tapha ijoolleen taphatan tokkotu hafaa amma gaa'isa eegama takkaan wanneetu faaruu qabna kottaa wal ijoollee. hedduu galatoomaa dhagaa bakka keessan qabadhaati taa'a. Amma immoo tapha adda addaa qabnaa warra keessummoota keenyaaf garuu isa dura nyaatatu qophaa'ee jira. Kanaaf nyaata akkuma sagantaa keenya irratti keenye nyaata
daree dhaabbitachuu danda'a jechuudha. Isa booda garuu taphas qabna moo kan keessummoonni keenya ijoolleen waliin hundumtuu taphachuu kan danda'u jechuudha. Hedduu galatoomaa. Wani keessummeessitan keessummoota keenya gara kamiin akka isaan nyaata fudhatanii bitachuu danda'an itti baay'ee hedduu galatoomaa. Nagaa gaafadhu mee afaan Oromootiin. Akkam jirtu? Maqaan koo Marullee jedhama. Akkoo Magolee. Waaniin kun akka walga'iitti miti garuu kan nuti wanti jennee garuu yaada nuu kennu yoo barbaadan rakkoo qabu deebii asitti isinii deebisna jechoota hin taane yaada gaafateeti immoo yaada kennuu rakkina waan qabu natti fakkaatu yaada gabaabaa nuu kennu barattoota keessaa ani nama tokko yaada tokko tokko nuuf kennuu dandeessu rakkoo isiniif banaa goon galatuma. akkas. Gammaddee akkamitti? Bareedaa. Jaallattee? Jaallattee. Walleessinnootti hin boone. Maroolitti baay'ee boonte? Wanni kun yaada Atomeeraan. yaada uummata keenyatti yaada kennuun ta'a. Ati gammaddee? Maatiin keenya Akkam ture qophiin? Kanaaf dheeressuullee osoo hin taane eegallamne Qophiin fayyaa ture? barbaachisaadha itti fufna. Ittiin gammanne Akkuma kalleen jirtu. Xiqqoo yaada kennuuf barbaadu afaan irratti jechoota irratti jechoonni bakka tokko osoo hin taane hundaayyuu wal tuquu qaba. Amma fakkeenyaaf dhibboon tarka jedhu. Dhibboon tarka jedhu dhaarjettee jirti. Achiin booda immoo jibitti baalbattee jedhamti malee mucattiin jedhamu. Intalattiin jedhamu baalbattee dubartiidhaaf maqaa addaa qaba. Aadaa Oromoo keessatti. Waan kana wanni dhoosaa qabeessaa keessisaa. Kanaaf waan kanneen bakkee waan gaarii ta'u bakka akka irratti hooyyeessaa barsiisonni keenya waan jechoota tokko akka naannoo isii qofa osoo hin taane akka naannoo Oromiyaa keessatti akkaataa biyyeetti naannoo hundaayyuu akka walii qaburratti yaada barsiisaa deema. Namni yaadattanii asumaanis kunoo utuu biyyaan ofiin asitti argattanii ni ilaalaa. Jechuu yookaan arsii keessatti baala keessatti qaan jira. Tapha jira. Lachuu godha. Lachuun haa baratamu. Tapha wayii duuba hojjette taa'aa hojjette ga'a. Hunda hojjette immoo hunduu bakka biraatti xiqqoo rakkisaadha. Kun hunda biratti miti bakka tokkotti jechuudha malee. Lachuuyyuu itti fayyadamaa deema barsiisonni kennan. Amma fakkeenyaaf bakka takka malee waan takka adeemna. Yeroo biraa baay'inaan hojjechiisuu dandeenya keessattuu waa'ee waan akka boonqarii kanarratti waan dogorriin morma ishii kan jiru irratti haree maqarii boo kan jiru kanneen waa hedduutti argachuu dandeettanii nu gaafadha akkaan itti barsiisuu dandeettan bal'inaan isinii kennuu dandeenya galatoomaa ulfaadha jechoota afaanii irratti garuu naannoo qofa osoo hin taane bakka tokko osoo hin taane bakka hundaayyuu akka tuquu danda'utti baafyaa kibba hundaayyuu yoo dandame dansaa waan jiruunis dansaa kanneen barsiisonni keenya daa'imman keenya waan amma qabatu kana morma guddataa deemti kana ammumarraa waa hundaayyuu jiddu galeessummaa kan akka qabsiisan isin jedhaa galatoomaa ulfaadha. Amma kara nyaata deemuu jennaa booddeerran isin dhiyeessaa. Kitaabni nuti gargaaramnu kitaabuma isa biyyarraa dhufe waan ta'eef itti gammadde. Kaarikulamii biyyumatti qophaa'e sunidha kitaabichi nuti gargaaramne too irraa ni jennu akkaataatti isaan sirreessan dhuguma yoo barsiisnu garuu manumatti iyyuu addattummaa waan qabaniif maatiin kan itti himuu fi kan nuti asitti barsiisnu inni kunis waan ta'eef. Mucaan kee ishee kam warra dhiyaate keessa? Namni yaada biraa hin qabu yoo ta'e akkuma jenne nyaatatti eegaluu dandeenya jechuudha. Hedduu galatoomaa walitti deebina immoo tapha qabna. Amma achitti galatoomaa hordofuu keessanii fi nagaatti.